Ashama harka fuune daawwattoota keenya ammas walitti deebinee Finfinneetti yaalaan jira waan amma deemaa jiru ilaalchisee waan mooraa Gullalleetti deemaa jiru ilaalchisee bilbilarra jira. Meexnoo Sheena Obsa yaalaan jira daawwattoota keenya. Egaan akkuma beekamu naannoo Gullallee wanti gaariin akka hin jirre dhaga'aa jirra. Ammas silkii yaalaan jira. Corona virus warrashin makalasa manjaro yaalaan jira bilbila erguma silaa yaalaan jira yoona kaasa. Hello attam jirtu nagaadha. Fayyaa gadataratti akkam nagaa keessanidha. Nagaa asii biyya Ameerikaa magaalaa Cambridge jedhamurraan isinii bilbilaa jira miidiyaa ODM irraa. Yeroo ammaa kana kitee amma waan oduu amma nu ga'e jennee daqiiqaa muraasa dura dabarsinee turre waan Gullallee jiru namoonni ala kana waan baay'eedha walitti daddabarsaa jiru. Kanaaf tarii isin immoo naannaa sana jirtu waan ta'eef isinumarraa dhaga'uun gaariidha jenneeti. Mee maqaa keessanii yoo isinitti tole nutti himaati achumaan nageenya keessaniifis maqaa keessan eeggataa. Mee waan naannoo Gullallee jiru nutti himame. Akkuma jette ani maqaan koo Yuutuu Gaasaan jedhama. Ammallee sa'aatii matana naannoo waajjira Gullalleen jira. Tole. Taateewwan uumaman egaa akkuma ati argitus ta'e uummanni bal'aan argu sooshaal miidiyaa irra naanna'udha. Tole. Guyyaa kaleessaa jechuun adoolessa 31 bara 2020 kana doorsisni yookiin yaaliin ajjeechaa duree bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa irratti akka gaggeeffamu. Sabaa himaaleen hawaasaa tokko barreessaa turanii kanallee qaruuxeewwan qeerroo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo jala bu'anii hordofaa turanii. Haaluma kanaan wal qabatee guyyaa kaleessa waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullallee jirutti hooggantoonni yeroo darbe beekamtii duree adda bilisummaa Oromoo alatti walgahii gumii sabaa gaggeessatan jedhama. Keessattuu Jaal Toomsaan eegdota waajjira Gullallee irratti doorsisa gaggeessaa ture. Hayyee dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud akka mana isaatiin hin baane nan goosisa jechuun dhaadannoolee adda addaa gaggeessaa ture. Ijoolleetti himaa ture. Kanumarraa ka'uun guyyaa har'aa ganamarraa eegdonni waajjira Gullallee hayyee duree Daawud Ibsaa bilbilanii yaalii ajjeechaa irra sirratti raawwatama akka mana keessanii hin baane jechuun itti dhaamanii turan. Hayyee duree Jaal Daawud Ibsaas sodaa tokko malee qabsoofan wareegama jechuun mana isaatii bahanii gara waajjira Gullallee dhufan. Tole. Gara waajjira Gullallee akka dhufaniin waajjira seenanii turan. Waajjira akka seenaniin daqiiqaawwan muraasa booda humni waraanaa namoota yaalii fonqolcha gaggeessan jedhaman jechuun hooggantootuma ammaan duraan gaggeeffame jedhamuun humni waraanaa mooraa sana weerare. Tole. Sa'aatii humni waraanaa mooraa kana weeraru keessatti hooggantoota kanneen akka Jaalessaa Naga'oo akka mooraa hin seenne godhame. Waraanni mootummaa maali jennaan isin walitti bu'uu dandeessu. Hayyee duree adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa waliin jechuun mooraa alatti ittisee namoota muraasa mooraa keessa galchee humni waraanaa 20 ol ta'an hidhannoo guutuutiin mooraa seenanii hayyee duree Jaal Daawud Ibsaa mooraa lakkisii bahii mooraa kanan isa kattaan jedhu wal dhibbeen yookiin wal mormiin eegale. Tole. Sanarratti hayyee duree Jaal Daawud Ibsaa mooraa lakkisuu hin danda'u. Mooraa kana sakatta'uufis waraqaa mana murtii dhiyeeffadhaa jechuun atakaroon gidduu isaaniitti uumame. Tole. Atakaroo kana gidduutti egaa nunis achuma keessa jirra. Istaatiin galee jira hundinuu namoonni hojii seenanii jiru. Eegdonni waabbiyaallee ni jiru. Kana gidduutti egaa akka mooraa gadhiisamu istaatii eegdonni waajiraa mooraa lakkisanii akka bahan godhame. Kanumatti ijoolleenis ta'e nunis hin baanu mooraa lakkisnee jechuun mooraa sana keessa dhaabbannee atakaroo Jaal Daawud Ibsaati. Humna waraanaa gidduutti ta'u dhaabbii dhaggeeffachaa itti dhiyeenyaan hordofaa turre. Atakaroon kun yoo xiqqaate gara sa'aatii tokkoof wal mormii turame. Tole. Amma egaa kanumarratti Jaal Daawud yoo naajjeessaa as keessatti naajjeessa bakka ani hin jirreef bakka namoonni istaafii waajjira kana keessaa hin jirretti sakatta'umsi kamuu gaggeeffamuu hin danda'u jechuun sodaa tokko malee ifatti fuulduratti bahanii mormaniiru. Sa'aatii ammaa kanas egaa
mormii masanaa wal qabatee humni waraanaa adakaroo sa'aatii tokko booda amma sa'aatii kana mooraa lakkisee bahee jira daqiiqawwan 5 dura. Tole. Namoonni yaalii fokkolchaa gaggeessan jedhaman duraanuu anakkeef kanneen akka jaal ibsaan aga'oo mooraa kan seenne qabamanii turan humnuma waraanaati. Tole. Namoonni seenan akka jaal toleeraa fa'aa turani isaanillee amma mooraa gadhiisaniin waraannii fi namoonni yaalii fonkolchaa gaggeessan kun gaggeessaa jedhamanii shakkamaa turan kun yeroo amma kana gara mooraa gadhiisanii bahaniiru amma kan jiru istaafii fi eegdota waajjira akkasumas fayyaduu adda bilisummaa Oromoo qofa waajjira keessa kan jiru jechuudha. Sa'aatii kana kanaan xumuramee jira yaaliin amma gaggeeffamee jechuudha. Wanti kun nama hin yaaddessu jaal yoomiyyuu dhugaasa. Wanti kun jaarsi qofaansaa waajjira sana keessatti istaafotaa wajjin hafee warra eengadda fonqolcha geggeessaniin immoo ba'aa jechuun mataansaa tarkaanfii kan biraa fi akka isaan qophaa'aa jiruun kan akeeku hin ta'u. Kanaaf maaliif achi keessatti hafuun barbaachise? Tarii yookiin dhiifamee ba'uu immoo hin wayyu laata? Maaliif kana murteessitan? Egaa wanti kun waajjira kana sakatta'uuf dhufanii haa ta'uu hin beeknu wantoota biraa qaamni mootummaa waajjira kana keessa kaa'ee achi keessa argine jechuuf ta'uu mala waan ta'eef namoonni waajjira sana lakkisa namoota hooggantoota fonqolcha gaggeessuuf yaalii godhan jedhaman sanaan namni bahaa gadhiisaa jedhes hin jiru. Fedhii isaaniitiin waajjira lakkisanii bahanii kanneen akka ibsaan aga'oo akka hin seenne humna waraanaatu dhorkee sababatti orkan hin beeknu wanti kuni kan qindaa'amee buledha. Kan qindaa'amee bule osoo hin taane odeessi kuni torban tokko dura odeessa daddarbaa fi deddeemaa ture. Isaanis alaanis itti dhiyeenyaan namoota kana maaliif akka godhan guyyaa kaleessaa ifatti haasa'umsaan eegdota waajjira gullalleetti isaaf ifatti bahee fayyaduu adda bilisummaa Oromoo waajjira akka hin galle nan godha. Dan abamsiisa tajaajillee dhaadannoowwan tokko darbachuun dhagahameera. Kanumaan egaa har'aa wanti uumame kun namni isaaniin bahaa jedhee hin jiru. Nuni ammallee nunillee akka hooggantoota keenyaatti beekna. Maaliif adabbii yookiin balleessaa yoo qabaatanii koreen seeraati to'annoo jala bu'ee hordofaa jira. Murtee isaaniitiin kan nuti hooggantoota adda bilisummaa Oromoo mitii fi ta'uu dhiisuu isaanii kan nuti mirkaneessuu dandeenya. Akkasuma hin mirkanoofnetti hooggantootuma adda bilisummaa Oromooti jennee fudhan. Garuu kan isaan bahan hayduree adda bilisummaa Oromooti bahaa jenne osoo hin taane fedhii isaaniitiin mooraa lakkisanii humni waraanaa atakaroo hedduu booda gaafa hayduree isaanii wal mormanii booda lakkisanii humnuma waraanaa faana mooraa lakkisanii. Humni waraanaa kun egaa kan waamameef isaanumaan wanti taateewwan ta'aa jiran kun lubbuu hayyee dureef qofa otoo hin taane waajjiruma gullalleeffuu yaaddessaadha. Nam miseensota bilisummaa Oromoo fi addeessaadha. Maaliif guyyoota 2-3 dura kaleessa ifatti haamaxxanu yaaliin kun akka har'a gaggeeffamu beekee qaruuxeen qeerroo bilisummaa Oromoo jala bu'ee hordofuun sooshaal miidiyaa hawaasaarraa akka gadhiifamu godheetu. Hayduree adda bilisummaa Oromoo qofarratti osoo hin taane wantoonni gaggeeffamuuf yookiin yaaliin ajjeechaa ta'uu jedhaman qeerroo bilisummaa Oromoo irratti illee aggaammiin kun aggaamamee jira. Isaanis maqaa isaanii waliin humna tika harkaa galee kan jiru qaruuxeen qeerroo bilisummaa Oromoo jala bu'ee hordofee namoonni kun akka of eeggannoo godhan godheera. Hayduree adda bilisummaa Oromoo immoo ifatti akka inni of tiksuu fi uummanni Oromoo bal'aan akka beeku eenyutu yaadachuudhaa kanarratti raawwata eenyutu immoo raawwachiisa kan jedhu guyyaa kaleessaa sabaa himaalee hawaasaa irratti akka maxxanu godheera. Kanuma egaa kan ta'u wanti uumamuuf deemu waa ammallee gaaffii jedhu jiraachuu dhabuurra jirra waan ta'eef sodaa yaaddoo jira. Garuu qabsoodha gaafa qabsootti galtu wareegamu qaamaa hir'achuun wantoonni adda addaa waan jiruuf isa kana beekneetti gallee isuma kana amannee sarara waajjira adda bilisummaa Oromoo gullalleetti argannee wareegama kana walumaan amna kan jedhu achi jirraa jedhu. Tole, egaan daawwattoota keenyaa yeroo ammaa kana bilbilaanii gullalleerraa keessumattuu achi ijaan argaa kan jiruu fi walakkaa sanatti kan argamu jaal yoomiyyuu jedhamee kan beekamu maqaan qabsoo isaati. Jaal yoomiyyuu dhugaasaa isaa wajjiniin gaaffiif deebii gochaa jira. Yeroo ammaa keessatti waajjirri gullallee keessatti namoonni eengadda kanaaf fincilcharraa wannaa jedhanii poolisoota beekamtiima isaan beekaniin guuramanii poolisoota 20 ta'an dhufanii hayyuree wajjiniin atakaroo bal'aarra akka turanidha kan dhaga'aa jirru. Mee utuu silkiirraa telefoonarraa isa hin geggeessin dura mee dhaamsa inni qabu keessumaa
biyya alaa kana keessa kan jiran miseensota deeggartoota akkuma kana Oromoo bal'aa guutummaa addunyaarra jiru biyyas kan jiru yeroo ammaatti Finfinneedhaas kan si dhaggeeffataa jiru sooshaal miidiyaarra kan jiraniif akka waliigalaatti dhaamsa akkamii dabarsita amma gaa yeroo ammaa kana wanta yaaddoo guddaan amma kan jiru namoota warri tikaa kun baasaniiru warra gadda fonqolcha kana wanna jedhe yaasaniiru utuu dubbattuu mee atoomsaa kan jedhamu jaal atoomsaan eenyudha mee isarraa haa kaanu sababiin isaa doorsimni tikarratti eegdota irratti kaleessa akka karaa isaa darbe dhagaa kan hubannu jaal atoomsaa. Jaallatamsaa jechuun miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti. Innis miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ta'ee baha Oromiyaa yookiin Harargee irratti kan ramadamee hojjetaa jiruudhaas ta'ee namootuma hoggana olaanoo adda bilisummaa Oromoo qabu keessaa isa tokko jechuudha namni kun. Tole egaa waan isaaf waan ibsaan ga'ootiin wal qabatee adeemaa jiru waan guddaa waan ta'eedhaafanii gaan gidduu kanas nuti gabaasaa turre seenaadhaafis saba Oromoodhaafis hundumaaf ol kaa'aa waan jiruuf kan kanas gaafadhe. Mee gara dhaamsaattan darba. Maal barbaaddu Oromoorraa? Maal himachuu barbaadda Oromoo si dhaggeeffataa jiru guutummaa adda dachee kanarra jiru fi dhaamsi ati dabarsitu maayini? Galatoomii guddaa. Ani dhaamsa waliin galatti kan hin dabarsu uummanni Oromoo waa hubachuu qabutu jira. Kan nuti itti jirru kaayyoo fi akeekaaf malee hoggana tiksuu miti. Hogganni Jaal Daawud Ibsaan haa hogganamu malee Jaal Daawud Ibsaa jala kan hiriiru miti. Kaayyoo fi akeeka qabsaa'ota kaleessaa jala hiriiree darbuu galle galmaan gahuu fi kan nuti qabsootti jiru. Taateewwan kun torban darbe kan uumamedha. Akkuma beekamu adoolessa 26 yaaliin kun kan gaggeeffame adoolessa 25 halkan keessa ture Ruubeen Qeerroo Bilisummaa Oromoo wantoota kana kan ifa godhe wantoonni ifa ta'anii beekamuu qabanii adoolessa 26 ganamarra walgahii yeroo gaggeeffamu jaal jabeessaa gabbisaa damee dantaa siyaasaa bilisummaa Oromoo kan ta'e walgahii irratti har'aa fonqolcha yookiin yaalii gaggeessine jechuudha of qusateetii namoota bakka buusna hayidureen abaa'oo adda bilisummaa Oromoo uguramanii jiru. Oddoo isaanii nama filannee hayiduree bakka buusna. Miseensonni shanee gumii kanneen akka Jaal Mikaa'el Abdii Raggaasaa fi miseensi gumii sabaa Kennasaa Ayyaanaa hidhamanii jiru. Kanneen bakka isaaniif isinuma keessaa illee bakka buusnee kanaa booda waajirri gullallee namoota haaraa filamaniin gaggeeffamu ka jedhuuni yaada kaasee ture. Asirratti dubbiin ta'ee yaaliin kun akka qindaa'aa ta'e qaama mootummaan akka qindaa'aa ta'e kan agarsiisu. Mormiin sun guyyaa sana ka'ee namootuma waltajjii hirmaataniin waltajjii uumameen fashalaa'uu danda'eera. Achirraa egaa dhibbeen kun uumamee as ga'ee ani egaa uummata Oromoo kan hin dhaamuu barbaadu. Addi bilisummaa Oromoo kaayyoodha. Hayyi dureen Jaal Daawud Ibsaa akeekaas kaayyoo qabsaa'otaa otoo hin sharafiin otoo hin kalaqiin hin daddarsiin darbuu jaallan isaa itti gale kan dhalootaaf gumaachaa jirudha malee adda bilisummaa Oromoo hoggansummaa gaggeessuu fi fedhii aangoo qabaatee miti. Dhaloonnis kana beekuu qaba ni beekas. Namoonni har'a yaalii fonqolchaa adda bilisummaa Oromoo keessatti gaggeessuuf deemanii shira mootummaan qindaa'edha. Wanta tokko hubachuun barbaachisaadha. Taate har'a yookiin torban kana keessa haa jalqabu malee waggoota lamaan darban kanaaf shakkii uummataa ture deemsatu ture. Namoonni kanneen akka Ibsaa Naga'oo, Jaal Jabeessaa Gabbisaa fi Atoomsaa humnoota mootummaa waliin akka hojjetan qabatamaa uummanni odeessaalee qabatamaa waajjira abaa'oo gullalleef dhiyeessaa ture. Haala kanaanis namoota hedduu qabsiisaniiru. Ragaa heelee hedduutu jira. Tokkummaa qabsaa'otaaf tokkummaa dhaabichaa tiksuuf jecha sooshaal miidiyaarra yeroo itti foca'aa ture waajjirri gullallee yookiin miseensonni adda bilisummaa Oromoo osoo beekanii akka hin beeknetti osoo arganii akka hin agarretti bira darbaa turan. Yaalii kanaanuu akka fakkeenyaatti kaasuu yoo barbaachisaa ta'ee Jaal Ibsaa Naga'oo waajjira abaa'oo wallootti banuu deeme irratti ilmaan wal warqituu Ibsaa Naga'oo gantuudha. Nuu as ta'e waajjira nuu banuun qabu jechuun yaalii fonqolchaa isuma irratti yaalii reebichallee yeroo itti gaggeessuuf jedhantu jakoon argeera waajjira sana walloo waliin banuu deemee jechuudha. Ibsaan gantuudhaan namoota keenya kan qabsiisaa jiru Jaal Ibsaa Naga'oo kan jedhuun waajjira walloo keessatti banuuf jedhe guyyaa tokko qofa bulee akka of duuba deebi'u taasifameera.
Yaala to'atan amnis harargeerratti namoota qabsaa'oo ta'an sabboonta ta'an hedduu seera ragaalee harka keenya jirutu jira. Haa ta'u qabsoo kana tiksina osuma jennuuti faana deema. Akkasuma ibsaanis kana gochaa ture. Ibsa nagoos giddu galeessa irratti kanneen akka yaasoo kababaa hayyoo fufaa fi haayiluu ka jedhamu hiisiseera. Namoonni kun ragaa qabatamaa akka ibsaan hiisisee quba qabu. Kana hunda otoo beekamu dhaaba kana tiksuuf nageenya dhaaba kana ololaafin ta'u qabu dhiyeenya hordofamaa ture. Amma wanti ta'e kanuma dhaabni kun adda bilisummaa Oromoo Hayiduree Daawud Ibsaan hoogganamuun hayyichi akka hin sharafamne akka hin daddanne godha malee Jaal Daawud Ibsaa aangoo sana barbaadanii yookiin mootii yookiin nugusummaa isaaniitiin uummanni illee kana deemu. Yoo Jaal Daawud Ibsaa irraa hooggansi kun kaafame adda bilisummaa Oromoo cabsuu akka danda'u mootummaan illee an beekuu fi isaan kun immoo mootummaa guyyaa waajjira gullallee galgala humna xiqqaa faana dhugaa nyaachaa waan oolanii fi dhaaba kana yoo isaan hoogganan akka barbaade keessa galee mancaasuu ittisuu nan danda'a jedhee waan yaadeef mootummaan isaan kanatti gargaaramaa jira. Mootummaatu jeeqaa jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo waan beeku qabu hooggansi gullallee jiru amma fe'ii wareegama kamiyyuu kaffaluu danda'a. Kaayyoo fi adeemsa jaallan wareegamanii garuu dhaaba adda bilisummaa Oromoo jalatti akka galmaan guututti dhiyeenyaanis beekuu akka qabu. Uummanni bahaatiyaa wanta amma yaadamaa jiru fonqolchi amma gaggeeffamaa jiru uummata bahaa yookiin harargee kutanii baasanii gaggeessitoota giddu galeessaan akka jaallattii raggaasaa hidhanii waan jiraniif gara bahaa kana kutanii baasanii abaa'oo kutaa tokko sitee baheera jechuu waan barbaadaniif uummanni keenya bahaas ta'e haadaas ta'e kibbaas akka jiru hundatti kana hubachuu qabna. Abaa'oon kaayyoon akeekadha malee hooggansa nama jala hiriiranne nama jala adda bilisummaa Oromoo nama aangoomsuuf osoo hin taane uummata isaa aangoomsuuf waan hojjetu ishee kana hubachuu qabaa. Kaayyoo qabsaa'otaa tiksuu qaba. Wareegama hagamu fudhatee ofitti simatee kaffalee dhalootaa bilisummaa ifa aduu agarsiisuu qabaa kan jedhu dhaamsa qabaa jechuudha. Hedduu galatoomii baay'ee ulfaadhu sinitti deddeebinee miidiyaadhaan waan achi jiru hunda hin qulqulleeffanna isin qorannaa. Isinis egaa of eeggannoo guddaadhaan haala jiru hundumaa walitti quba qabaachisuudhaan nuun ga'aa siin jennaa. Sagalee kana uummata keetiif waan dabarsitee fi maqaa ODM'n maqaa uummata Oromootiin si galateeffadha. Atillee fayyaa ta'u yeroo hammaattuu fi yeroo bilbiltuu kanatti sa'aatii kana uummata keenyaaf akka ifa ta'uuf waan bilbilteen ayyaamattee guddaa galatoomuu. Ulfaadhu. Egaan daawwattoota keenyaa kunoo haalli qabatamaan bilbila argadhee akkuma sila isinitti himee kunoo kana fakkaata. Waan biyya keessa jiru gaa kana qubuma qabaadhaa jechuuf akka miidiyaatti nuti meeshaa biraa of harkaa qabnu hin jiru. Kan nuti goonu akkuma kana waan jiru damnee jala buunee waan biyya keessa jiru isinitti himuudha. Ammas jala buunee waan jiru waan biyya keessa jiru daqiiqaa meeqattiyyuu haa ta'u damnee hojjechuudha. Damnee isinitti dabarsuudha. Kanumaan isin gargaara. Malee waan tokko hin goonu wanta goonu hin qabnu. Egaa jaarsicha dhabamsiisuu akka barbaadan cichoomina isaa baay'ee jibbaniiru. Hamma ammaatti abaa'oo sana akka inni harka diinaa higalee siriinsaa hin banne kan taasisee cimnaan qabatee jiru hayyu duree sanadha. Mootii biyya sanaa ta'uudhaaf miti. Miliyoonota kumaatamatu dhaaba kanatti cabe. Kanaafi jaarsa kana dhabamsiisuudhaaf irratti xiyyeeffataniiru. Eengadda jalaa fashalaa'e. Kanarraa kan ka'e amma loltoonni warra jahanii duukaa hojjetu. Isaantu fidaa jedhanii amma. Isaantu loltoota fudhatee dhufaa jedhanii. Akkaataa akkasiitiin hojii akkasiitu hojjetamaa jira waan ta'eefi uummanni Oromoo kana akka beeku dhumaa fi egaa jaarsi onnee isaatii jedheetu warra qawwee baatan nama 20 nama 30 ta'anitti sakatta'uu hin dandeessanii dura dhaqaa mana murtiitii waraqaa fidadhaa kottaa jedhaanii jira. Egaa nama du'aaf garaa kutatetu akkas godhata malee egaa hunduu dhiisanii badaniiru. Istaafii muraasaa fi jaarsa qofatu dallaa keessatti hafee kanaaf waan biyya naannoo gullallee jiru gaa baay'ee rakkisaa akka ta'e waan beekamuu fi
barreeffamni keessanis barreeffama isin kennaa jirtanis hundisaa kanuma ibsaa jira. Odeeffannoon kun egaa baay'ee beera. Akka loltoonni itti marsaniinidha odeeffannoo kana kan argannee gara miidiyaatti dhufne. Kun miidiyaan ammaa hojjetaa jiru kun kan lammaffaati jechaadha. Silas dhaamsa xinnoo dabarsineerra. Ammas immoo daqiiqaa muraasa booda immoo wanta jiru, wanta naannoo Finfinnee jiru ammas quba isin qabaannee isinitti deebinaa fayyaa ta'a. Ammaaf kanumatu jira. Waliif daddabarsaa yaada kana. Karaa dandeessaniinis saba keessaniif.